daawwattoota Akkoo English with Afaan Oromoo akkam nagaartuu bakka jiraattan barumsa keenya kadhaa waa'ee irregular verbiitiin paartii lamaffaasaa walitti deebinee jira. Barumsi kun yookaan immoo verboonni kun akka baay'ee faayidaa qabu beekuu qabdan guys. Verboota kana yoon beekin active passive beekuu hin dandeettan, tense past tense beekuu hin dandeettan, past perfect beekuu hin dandeettan, present perfect verb isaa beekuu hin dandeettan. Direct fi indirect report yookaan immoo speech illee beekuu hin dandeettan jechuudha. So verboota kana haffaduun keessan afaan Ingiliffaa especially tense haala salphaan akka deebistan baay'ee isin gargaara. Waan ta'eef hundi keessan iyyuu yeroo kennaa fi guyyatti at least shan haffazuu yaala. Isin barbaachisa waan ta'eef jechuudha guys. Grammariin beekna gaafattan yoo verboota irregular verbii kan haffazan jechuudha. Irregular verbii haffazan jechuun Ingiliffa xumurtan jechuudha. Kanaaf hundi keessan itti yaadatiiti haffazaa yeroo kennaa fi itti haffazaa itti fayyadamaa jiru. Paartii lamaffaadhaa maal laallaa? Paartii lamaffaa verb 2 fi verb 3 isaa wal fakkaatu isaa laalla jechuudha. Okay? Verb 2 fi verb 3 isaa kan wal fakkaatu laalla jechuudha. This means second and third form is what? The same jechuudha. Verb 1 malee verb 2 verb 3 isaa wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf verb 2 haffazan verb 3 illee hin beektan jechuudha. Alright, now let's sit together. This is bend. Verb 2 bent. Verb 3 bent and bending. Verbaan jechuudha. Beseech, besought, beseeching, and bind, bound, binding. Bleed, right? Bled, bleeding. Bless, blessed or blessed. Lemon dandama jechuudha. Bless or blessed and blessing. Buried, breeding. Build, building. Burn, burn it or burn it. Or burn it. Burning. Blend, blends or blended. Blend or blended. Verb jechuudha. And then blending. This is cling, clinging. Creep, creeping. This is crow, crowd or crew, crowing. Verb jechuudha. Deal, dealt, dealing. And dig, dug, digging. Kuni consonant, vowel. Consonant waan ta'eef we double the last consonant. And next, dream, dreamt, dreaming. Kana yoo garii akkana barreessinu guys. Dream gochuun dandeenya jechuudha. Past tense isaa jechuudha. Okay. The wall, the willing. Dared and daring. Feed, fed. Okay? And fed, feeding. Find, found, finding. Flee,
fled, fled, and feeling, right? And feel, felt, felt, and feeling. Daawwattoota kiyya kunniin verboota isa muraasa verb 2 fi verb 3 wal fakkaatachuudha. Ammas hin xumuramne paartii sadaffaasaa verb 2 fi verb 3 isaa kan wal fakkaatu qabadhee hanga isin dhiyaadhutti verboonni kunniin na fayyadattanii yoo tamantan hundi keessan iyyuu channel kiyya subscribe, like, share godhaatii buufadhaatii itti fayyadamaa haffaza. This all. Bye bye.